yeroo gabaabaa keessatti yeroo ji'a shan hin caalle keessatti darasaa qallaq kaamutu naannoo kanatti jira. Amma immoo uummannis bal'inaan darasaas fudhataara, uummannis itti galaara. Naannoon kun naannoo Pirotestaantii irraa gara naannoo Muslimaatti jijjiiramaa jira jechuudha. Allahu akbar. Kanaafuu namni kana tumsuu danda'u bakka jiru gamasa jiraatu gamanasa jiraatu namni kana tumsuu danda'u yeroo dhiyoo keessatti qaamaan dhufee ilaalee isaanis ilaalee darasaa isaanis ilaalee haala naannoo amma jiru kanas ilaalee rakkoo keenya kanaaf falan waa kennu yaada jedhuun qaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Barakaa baga nagaan sagantaa haaraadhaan walitti deebina isiniin jenna. Har'a bakka dhuka biyyaa deemuu jirra. Bakka malaayikaan Rabbii qoochoo si aftee ummata Rabbiin gaariidha jedhee lafa kaa'e simattu aftee fi rahmata kadhattuuf bakka ija biyyaa bakka Rabbiin achiin rahmata gannu buusu bakka gaarii tokko dhaquu jirra. Godina Jimmaa, magaalaa Jimmaa, ganda guddataa bulaa naannoo Sheekha Jabaa isinitti moo yaareen naannoo darasoonni 1500 ol itti baratan dhaquutti jirra. Karaa buunee jirra. Qananii fi rakkoo jirullee waliin hadaawwannu isiniin jenna. Bakki kun bakka daawwatamuu qabu hanga xumura sagantaa kanaatti nu daawwadhaatii mee waan bakka kanatti ta'aaru mee ilaala gurratti kennaa qalbiitti kennaati asitti maaltu ta'aa jira mee nuti wajjin imalaa jirru kabajamoo jaallatamoo Ustaaz Mukhtar Mahmud barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa akkasuma itti gaafatamaa baankii hijiraa kibba lixaatii nama jabaa daa'ii beekamaa macruufa magaalaa Jimmaatii kaanee gara bakka darasoonni 1500 ol baratanu dhaqaa jirra. Sheekni darasoota kana barsiisaa jiran eenyuun ofumaa keessanii ilaala bara rakkoo fi qananii achi jirus walumaan hadaawwannu isiniin jenna. Akkaataan bakka kanas hedduu qalbii nama cabsaa mee walumaan hadaawwannu isiniin jenna hanga sagantaan keenya xumuramatti nu faana bu'aa isiniin jenna kuno. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Bakki nuti argamnu godina Jimmaa naannoo magaalaa Jimmaa yookaa aanaa Maannaa ganda guddataa bulaatti argamna. Bakki itti argamnu masjida Rabbii bakka ooyiruun ilmii itti waraabbatamaa jiru. Muta'allimoonni bakka xalabatul ilmiin asitti argamanitti argamna. Bakki kun bakka majlisa halqaa Sheekh Saddaami. Sheekh Saddaam eega qubatan waggaa yuun lakkoofsifne kaabaa kibbii dhufee darasoota asitti qaraasisuudhaan ilmii maaddaa garagaraa raabsuudhaan khidmaa diinii halkaniif guyyaa darasoonni magaalaa bakka jiga ganda garagaraa irraa dhufanii asitti argaman muta'allimoonni babbareedoon ijoollee umriin isaanii ammallee kichuu ilmiidhaaf bahanii qariyaa ta'anii masjida kana keessatti qara'aa jiru. Gara fanniin gara naannoo maaddaa 18tu qara'ama. Fanniin majlisa kana keessaa dhabame hin jiru. Sheekh Saddaam nama caalimaa yeroodhaan kan darasaan amma nahwii ta'ee usul al-fiqhii ta'ee tafsiira ta'ee hadiitha ta'ee yoo laallu faqihas muhaddithas mufassiras lugawiyyiidhas sheekhni fanniin biraa dhabame hin jiru. Darasoonni illee bifa kanaan onnachiisanii ganna osoo hin jenne kufaa ka'aa aduu osoo hin jenne bifa kanaan ilmii qara'aa jiru. Wannummaan asitti argamneef obboleessi kan Obbo Mukhtaar faa warra awwala koree mashaayikha sheekha kana caalima kana Sheekh Saddaamiin qubsiisee darasaa simatan irraayi jechuudha inshaallah. Maaliif as baane yoo jettan akkuma argaa jirtan baay'inni darasootaa kumaatamaan lakkaa'ama. Bakki itti taa'amee ajama naqataa damiira deeffataa bakka darasaan hundinuu maaddaa isaa isaa ta'een bakka khalwaa taa'ee qara'u ilaalu barbaada waan ta'eef masjidni illee muraasa kun akkuma isin argaa jirtanuu bishaanii naannoon kun bishaanii dalgi kun masjidni jama'aa kana darasaa kana madaalu akka nu ijaaramuuf warra ahlal khayrii masjida ijaaruudhaan beekamu biraan akka nu geessanu warra addaraasha yookaan galma guddaa laaybirarii guddaa darasoota mijatu warra ijaaruudha fedhii qaban warra rabbiif jecha khayrii kanarraa qooda fudhataniif akka biraan nu geessanuuf as baane mee qabatama naannoon kun maal fakkaata amma maalitti jira
qaawwi jiru hanqinni jiru maali waan jedhu gara jiraataa naannoo kana sheeka qubsiisuudhaan awwalarraa kaasee muhadaraarraa wajjin turre mee isarraa yaada fudhannee kallattiin gara qaama laallatutti isin dabarsina. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee nama sagantaa kana akkanatti qopheessee rakkoon naannoo kana jiru akka inni hubatame qaama rakkoo kanaaf furmaata kennuu danda'uuf nu geessuudhaaf nu bira dhufeef guddaa galatoomfachuun barbaada. Ani akka koree tokkotti itti aansuudhaan naannoon kun baay'een keessan hin beektanu nu warri naannoo kana turre ni beekna. Naannoon kun namni bal'inaan kan hin jirre namni jirus immoo amantaa biraatiin naannoon kan kun guutame ture jechuudha. Amantaa biraatiin kan guutame kanarraa kaanee uummanni musliimaa waan baay'ee xiqqoo ta'eef masgiidni jirus isuma xixiqqoodhaaf caccabduu waan taateef uummanni musliimaa waan hin baay'anneef naannoo kanaaf ulamaa barbaachisa jennee yaaduudhaan yoo ulamaan naannoo kana dhufee qubate uummanni musliimaa bal'inaan dhufuu hin danda'a. Uummata musliimaa sana faana ammoo naannoon kun xaaramuu hin danda'a kallattii jedhu yaanneeti wanta kana jalqaba kan jalqabne. Isarraa ka'uudhaan rabbiin nu milkeessee ulamaa waa hunda qaban kallattii adda addaatiin namas ijaaruu kan danda'an ilmis barsiisuu kan danda'an darasaa baay'ee kan qabanuuf fidamee naannoo kanatti qubachiisuu dandeenyeerra. Amma garuu rakkoon naannoo kanatti jiru yeroo isaan dhufanu keessa naannoon kun lafta namni irra hin jiru waan ta'eef amantaan biraa sirriitti kan irra qoqqobataa ture akka inni ta'e nu sirriitti beekna. Amma erga isaan dhufanii immoo masgiidonni keessattuu ramadaana darbe keessatti yoo xinnaate masgiida 5 akka inni masgiida fakkaatu taasisan jechuudha. Ulamaan kun ulamaa kana faana darasaa baay'eedha kan inni dhufe. Amma naannoon kun naannoo musliimaa ta'uu irra jira waan ta'eef naannoo musliimaa ta'uu kana keessatti immoo masgiida guddaan ammas ulamaa kana madaalu darasaa kana madaalu dhabamuutu rakkoo ta'e jechuudha. Amma darasaa kana waan madaalu masgiida guddaa isaa waan barbaannuuf keessattuu yeroo sagadamu yeroo qara'amee gadi ba'amu bakki itti kitaaba baafatan hin jiru. Darasaan aduu jalatti ilaa ofirra qabatee amaamaa ofii qabatee ta'a yeroo adda addaas keessa deebee kan laalu baay'ee darasaan rakkataa waan jiruuf masgiida guddaa tokko biratti immoo yeroo sheeka biraa baafatanii ba'an bakka itti ta'anii baafatan faana yoo ijaarame naannoo kana keessatti waan ta'e waan guddaa isaa jijjiiruu hin dandeenya waan ta'eef masgiida guddaa tokko wajjin bakka darasaan immoo taa'ee itti baafatu yoo nu hojjetame yoo nu deeggarame sirriitti waliin amantaa kana cimsuu hin dandeenya waan ta'eef amantaan kun kan hunda keenyaati. Yoo hundi keenya iyyuu bira dhaabbanne kan inni cimuu danda'u. Ulamaan kun immoo ulamaa naannoo kana qofa jijjiiree hafuutu hin taane magaala kanas naannoo kanas akka biyyaatti gahee guddaa buusuu nama danda'an waan ta'eef darasaan bira jiru kun fakkeenya yeroo gabaabaa keessatti yeroo ji'a 5 hin caalle keessatti darasaa meeqaan lakkaa'amutu naannoo kanatti jira. Amma immoo uummannis bal'inaan darasaas fudhataara uummannis itti galaara. Naannoon kun naannoo Pirotestaantii irraa gara naannoo musliimaatti jijjiiramaa jira jechuudha. Allahu akbar. Kanaafuu namni kana tumsuu danda'u bakka jiru gamasa jiraatu gamanasa jiraatu namni kana tumsuu danda'u yeroo dhiyoo keessatti qaamaan dhufee ilaalee isaanis ilaalee darasaa isaanis ilaalee haala naannoo amma jiru kanas ilaalee rakkoo keenya kanaaf falan waa kennu yaada jedhuun qaba. Akka nama tokkotti ergaa kana dabarsuun barbaada. Galatooma. Bi'idhnillah naannoon kun ni jijjiirama akkuma reefu Muktaar kaase. Masjidnis ni ijaarama ni ijaaramu? Ni ijaarama. Majlisni nu barbaachisu? Galma isin madaalu hojjetamuu nu barbaachisu? Nu barbaachisa waan ta'eef sheeknis rakkachuun qabanu isinis rakkachuun qabdanu inshaallah warra rabbiin laaffiseef immoo isa kana nama tokko lama sadiitu fixuu danda'a bi'idhnillah. Inshaallah ni ijaarama. Rabbii isinii wajjin jiraatu rabbii isin gargaaru jabaadha ilmi irratti jabaadha ilmi irratti cicha rakkattanus beelaatanus dheebottanus isin mishinii guddaarra jirtanii ergama guddaarra jirtan waan ta'eef rakkachuun keessan kaayyoo keessan akka isin hin dagachiifne beela'uun keessan akka kaayyoo keessan isin dagachiifne ilmii kana akka xobbeedhaan hin kunne nama ilmii xobbeedhaan kutu rabbi isin hin taasisin. Nama ilmii waraabbatee amaamotaa miti hundi keessanuu misiroo ilmii rabbi isin taasisu. Irra jireessi namaa amaamota sargi tokko keessatti amaamota danata moo misiroo danata? Amaamota danata mitiire? Kan abbaan haajaa nama meeqa? Nama lama. Inni kaanoo? Hundinuu qeeduma isaatti deebi'a. Gaafa sargi inni haajaa walitti baasu nama meeqa? Inni gammadu nama meeqa? Amaamota rabbi isin hin taasisin. Amaamota darasaa 2-3 ajaabii rabbi isin hin taasisin. Isin hundinuu misiroo rabbi isin haa taasisu. Inshaallah qabatama jiru immoo sheekni darasaa yani sheeka keenyaadha.
asitti argamanii inshallah kallattiin maqaa isaanii wal simbarsiisanii haala qabatama isin itti jirtanuu fi naannoon kun maal barbaada waan jedhu akka nu dabarsanuun affeera. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه كسموني كي نبغانا قانون رفتني سنين جراتما إن شاء الله تعالى نما بركة ربنا واتايس. آمين. كنا في حلقان كينيا إيجا هوجي إيجالي تلاميذا يوكا طلابا كيسميسو جمري جا سغليف وي جا كنا فاتي سينا جريچو كنا كيستي درسوتا كما دكافي دبشن كيسميسو دان دجريچو كناول كيسميسو رجرام يرو كنتي دبنا لفا كينياتين سوال قبته اكسما نانو كنا كيسا دبني مسيرا كما جرتنو تندگه سوني بيتني وريا سيني بيتن وري كان مكن ورغايرتني isa kanaaf boota dhiphinarraa kan ka'e haala yaaddessaa irra jirra jechuudha. Inshaallah ta'ala rabbiinis nutti balleessa jenneetuma abdii qabna. Kanumaa wajjin kitaabni keenya maaddaan isaa haga sa'aatii 9tti qaraama. Bootaan keenya hangana dhiphachuu wajjin asumatti baafachuu wajjin haga sa'aatii 9tti qaraama. Maaddaan nahwi illee ni qaraama haga muxawwalaataatti jechuudha. Maaddaan mugni irra ga'ee jira. Fanniin hadiisaa ni qaraama. Tafsiirra akkasuma fanniin aqiidaa akkasuma siiraan illee guyyaa kamisaa sarfiin illee ni qaraama. Kanumaa wajjin maaddaa kana hunda keessummeessuu wajjiniin darasaa kana hunda keessummeessuu wajjiniin haaluma amma argitan kanaan dhiphinarra jira jechuudha. Kana biratti dabalataa waan nama yaaddessu mana fincaanii gahaan qabu bakka itti baafatan bootaa gahaan qabu guyyaa kana darasaa wajjiniin mataa dhukkubsataa walaarra jechuudha. Namoota kana hunda sheeka jalatti keessummeessine tartiibatti goone bakka jiru hundatti keessummeessuudhaaf dhiphina bootaarraa kan ka'e rakkoo hamaa keessa jirra jechuudha. Isa kanaaf namoonni sagaleen keenya kun isin dhaqqabe hundinuu islaamummaa bira dhaabbattanii diinii islaamummaa kana deeggaruudhaaf namni kaayyoo qabu ija isaatiin dhufee nu ilaalee namni karoora islaamummaa deeggaruu qabu ija isaatiin irra ga'ee nu ilaalee waan kana jechaadha akka bu'a qabeessa nuu taasisu ergaa isinitti dabarfachuu barbaannaa jechuudha. Kanaaf kunoo akkanattis kaamera qabdanii ilaaluu dandeessanii hundi isaayyuu jechaadha lafti nutti dhiphatee jira. Hundi keessanuu rabbumaan nu kadhataa. Sagalee keenya kana biraan nu gahaa isiniin jechuu barbaannaa jechuudha. Inshaallahu ta'ala gabaabsinee kana yoo isiniin jennee numaan egaa masiida bal'aa ummata kana nu geessummeessuu danda'u sheeka kana nu fakkaachuu danda'u bootaa jechaadha. Inshaallahu ta'ala rabbiin isin gargaareennaan bakka xullaabonni kun ilmii isaa itti baafatuu danda'u maaddaadhaan kana akka nu ijaartan kanarratti akka nu gargaartan jennee ergaa isinitti dabarfachuu barbaannaa. Ergaan sheekonni dabarsan ergaa darasoota naannoo kanaa kumaatamaan lakkaa'amanu jechuudha. Miiraa fi ergaa darasoota kumaatamaan lakkaa'amantuyyuu bakka bu'anii nu dabarsanii jiranii. Osoo darasaan kunis asin nufiin sheeknis asittiin qubatiin kan qobaasaa immoo rakkataa ture sheekninii fi abbaan jaarsaa abbaan naannoo kanaa qobaa isaanii masjiida kaddamaa turan sheekni sheek Harar. Sheekni kun namallee muhaadaraallee barbaadu miti haqiqa rabbiitti wallaahi qobaa isaanii deemanii jigaan nama beekumsaatiin deddeemanii masjiida kana qobaatti rakkataa turanii kunoo hojiin isaanii ikhlaasa qabdi fakkaatti bifa kanaan darasaan illee asitti dhufee fi sheekni naannoo kana qubatee fi ilmiin kun qara'amaa jira. Mee inshaallah sheekni keenya abbaan masjiida awwala kana sheekni Harar ergaa akka naannoo kanaatitti bakka bu'anii daqiiqaa 1 fi 2 keessatti waan itti dhagahame akka isaan nu dabarsanuun isiniin jedha inshaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكخنا أمتا صدوم شنين اتتاي الله أكبر. دقلا بكوني بكما نمما ننجي سبحان الله. أنا بكا ويا صدين درفا نين موغانجي وانا قبان بكمان قبان سبحان الله. نين موغانجي وانا قبان بكمان قبان سبحان خانة كوبا كيسة تاي مسجد خنا بكا خنا تي إكادو كجارة مسجد تي سكورا ندرراني خاني انجاري سيشيرا ندرراني في هذا تي جادي داجي أسيت تي جي هو كل شيء تنجارة سبحان تربة في تربة جي amma immoo yoggaan xiqqishoo wayyaa'ee namni tokko lufan
kanaan jammaree du'an beekuu jee masjida handachiisanii gurguran je'een. Maleen nama tokkoon gaafannee horee sin qabu ammallee horee hin qabu. Maartuma kiyyaan achiis dhaqee jaare. Rabbii maal godhuuf itti jaartaa namaa jiraa jaan. Fedhu jinni itti fida. Fedhu dandeessi itti sagada. Fedhu qalamneen itti sagaddi. Kabaahuu rabbiin amma eega biraan jaara amma sana eega teessi goggoysu jaaru wanni narra jira nama isaa itti uummataan jedha. Osoo gubbaan hin jaaramin seenni dhufee jijjee dhokkuma keessa baaluma cabsuun fiinaan maannu keessa. Wallaahi dhagii. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أقل كيسم سوسيسي أقل نغرسيسي الحمد لله رب العالمين أما لي رب نوها قدسو أما لي رب نوها قدسو درسا ستي قرأت رب الأنكا خنا اللانقودين وقال له تقدم شيء تجني لوري كنا كيسا قتني سنة اللانقودين نلقى ستين Tufti salmakashe saabaa miti kitaaba fudhattee galtu rabbina haa godhu. Amiin. Gamaa gamana facaasee biyya akkuma gaafa umarii fiigattee Abaabakri faan rasuula wajjin xaaranitti saabaan qaxaalu haa godhu. Amiin. Nama qalbii sheekaatiin illee salphatu rabbi isin hin taa'isin. Amiin. Nama darasaan sheekni qalbiitti cabe rabbi isin hin taa'isin. Nama eebba sheeka isaatiin milkaa'u rabbi isin haa taa'isu. Nama boo bismillaahi fahamii ajaa'ibaa argatee qalqalloo isaa guuttatee qe'ee ofiitti nama deebi'u rabbi isin haa taa'isu. Harra karusi kayo sidura